Kanai qilleensarra waan seenii fakkaata akka keekishaanni keenya siidaan natti agarsiisaa jirutti. Hello, kam jirtu? Jirta? Nagaa galata Rabbii kam jirtu warri ihim? Jirra. Ingiliffaan lamaan sa'aatii yoo barbaadde rakkoon hin jiru. Alaabee qilleensuma irratti naqaanni si afaan Oromoodhaan wayyan jettu. Akkuma nama danda'utti nuuf jajjabeessaa jiraaman. Wanti nuti arrasi barbaadu edda biyya dhuftee bubbulteetta garuu haalotuma jijjiran duukaa dhimmoota dhuunfaa mataa keettis hin qabaatta kanaaf jenneeti kan nuyi boodatti harkifannee tasgabbaa'idhuma boodarra si arganna jennee turree fi garuu dhuunfaadhaan wal argaa turree wanta hundumaa keessa dabartee baga nagaadhaan maatii kee wajjin wal agartee kalata. Ayyee baay'ee galatooma kun anaafis gammachuu guddaadha isinillee baay'ee galatooma isiniin jedha. Mee turtiin Ameerikaa akkam ture mee? Egaa gaariidha. Ameerikaadhuma waan baay'ee isaatu Ameerikaadha. Jireenyi isaa Ameerikaa, yaadni isaa Ameerikaa, hojiinis akkasuma wanti baay'ee akkuma sanaati. Ani hojii jedheeni gara Ameerikaa kan hin deeme carraa argadhee hojii jechuun beekamaadha. Hojii walalooti. Waltajjiiwwan adda addaa walaloo qoodeessuu fi hawaasa Oromoo gara Ameerikaa jiru kanneen isteet adda addaa keessa jiraatan magaalaa adda addaa keessa kan jiraatanii isaan bira deemee sagantaa walaloo isaan biratti qopheessuu fi walaloo koo isaanii dhiyeessuu isaan bashannansiisuu namoota wajjin wal baruuf wajjin haasa'uu fi sagantaa akkasii qabannee koominiitii yookiin immoo hawaasa Oromoo bakka adda addaa jira wajjin dubbanneeti haala kanaan kaniin gara Ameerikaa deeme yeroo sana lafti nagaa ture. Waan hundumtuu gaarii ture jechuun waan koronaa kun oduun inuma jira jedhi garuu ammasumatti waan akka kanaatti addunyaa wal ga'e addunyaa sodaachisee nama manatti galchee saba walirraa kutatu hin taane garuma chaayinaa kanaa odeeffama ture yeroo hin deemu erga sanaa immoo gara Ameerikaattis babal'atee Ameerikaan walumaa galatti jechuun dandeenyaa cufamtee namni mana isaa akka taa'u hojiis yoo qabaate manuma akka hojjetu ajajni darbee carraa kanarra hin deeme jechuudha. Egaa turtiin Ameerikaa irra caalaatti manuma keessa jedhi wanti mana keessaa maal fakkaataa xuwween jiraa biradistiin jiraa akkamidha jedhi na gaafadhu baay'ee isaa. Kanaafuu isa gara bakkee ture san egaa hojiiwwan gurguddaadha kanatti yaadaa turte walitti dhiyeenyaan gatiin beekuu fi egaa inni sun haaluma amma kaafne kanaaf hafeeraa garuu wanti guddaan maa inni nagaadhaan deebi'uu waan tokkodha namni karoorsaa egaa wantooti garaagaraa immoo dhufanii hambisuu danda'u garuu boodarra deebitee akkati haala gaariidhaan hojjettu abdii guddaa qabna. Akkamiin egaa turtiin achi turte mee kwaarantaayinii achittis egaa istee hoomiin jira gatee ta'e xinnoo ishee isteetiin itti turte Daalaas natti fakkaata. Akkasumarallee rakkoonni waan jiru nutti hin fakkaatu akkas ta'e ilaallutti mee akkam ture mee achitti dhibeen kun uumame mudate immoo? Dhugaadha. Dhibeen kun Ameerikaa akkuma argaa jirtu baay'ee miidhee ammallee baay'ee miidhaa jira. Ameerikaan addunyaarraa warri dhibee koronaa qaban baay'inaan kan keessatti argamanii namoota miliyoona 1 oli agaammaatti koronaadhaan kan qabameeru isaan keessaa garri 70,000 kan caalan immoo lubbuudha isaanii dhabaniiru dhibee kanaan Ameerikaa keessatti. Haalli isaa baay'ee nama sodaachisaa garuu namni Ameerikaa maali ajaja mootummaa fi qaamolee fayyaa sirriitti waan kabajuu fi manaan bahinaa jennaan namni manaa bahu hin jiru. Yeroo ajajni akkasii darbaa turetti nama tokkollee karaa irratti hin argitu yoo gadi baate guyyaa guutuu namni mana keessa oolaa maalii fi teknooloojiin baay'ee guddaa waan ta'eef viidiyoo konferansiitu jira intarneetiidhaan hojii hojjechuutu jira waan baay'eetu jira waan ta'eef namni manuma isaa taa'ee haala mijataa keessatti intarneetii gaarii argata meeshaalee elektirooniksii gaarii manaa qaba namni achuma taa'ee gar tokko hojii isaatii hojjeta waan ta'eef namni muddameedhuma dhimmamee manaa ba'uu fedhus hin jiru ajaja warra
ogeeyyii fayyaa sana sirriitti eega waan ta'eef magaalaan qullaadhuma ture jechuudha. Bakka ture akkuma dura jette Daalaasitti dhibee kanaan namoonni qabamaniif miidhaman namoota baay'ee muraasadha. Daalaas isteetii bal'aadha akka malee garuu akka warra isteetii kan biraatti Daalaasitti dhibeen kun namoota baay'ee miine hin ajjeefne illeeti baay'inaan akka bal'ina sanaatti akka uummanni baay'een keessa jiraatutti. Haa ta'u malee uummanni ajaja ogeessotii fayyaa eeguudhaan manaa kan ba'u jiru galgala ooma lafti dhiyu wookii baata jechuun naannoo dhuma manaa in sosochoota ispoortii adda addaa hojjetta. Manarraan fagaattu wal keessa hin deddeemtu namni walirraa faffagaatee dhuma karuma karaa isaa qabatee in deemaa achumaan immoo ispoortii adda addaa hojjetaa hin fiigaa kanuma mana isaatti deebi'aa guyyaa guutuu garuu warroota akka hojjetaniif eeyyamaman fakkeenyaaf amma ogeessotiin fayyaa jiru gaazexeessitoonni jiru warri dhimma kanaa wal qabate hojiin isaanii hin dhaabbanne isaaniif warra eeyyamamee bakkee keessa otoo deemanii argitaan dhala namni hundumtuu manuma isaa keessa ture cufaama ture jechuudha walumaa galatti. Egaa mee kan biraan yeroo as dhuftu gaa haalota garaagaraatu jiru eerpoortii deemanii achii ba'anii immoo gara kanatti imaluun jira. Inni sun akkamiin ture mee yeroo as gara biyyaatti hin deebi'ettee yaaddu lookdaawunii keessatti gaa kanatti biyyatti deebite haala akkamiitiin of eeggannoon karaa eerpoortii faa ta'aa ture sun maa inni amma namoonni baay'ee miidiyaa garaagaraa irratti yeroo haasa'anii as dhufanii edda kwarantaayinii galanii booddee yaadda'utti ka'u. Akkam ture inni sun of adeemsisa? Ani yeroon gara biyyaatti deebi'uuf murteessu kun murtoo guddaadha. Yeroo addunyaan cuccufattee namni hundumtuu karaa dheeraa aga kanaa haa turuuti manaa gadi ba'uuf illee yeroo namni yaadda'u keessatti ani immoo Ameerikaadhaa ba'ee eerpoortii 3 keessa darbee biyya kana dhufuuf murteessuun koo murtoo guddaadha. Garuu maatiif sababa maatiif wanti na dirqisiisu waan jiruufanii murtoo kana kan inni ofirratti fudhadhee dhufe waanumti fedhe haa ta'u jedhee amma dandeetti of hin eeggadha sanaa achi immoo waaqayyo jira jedhee ofitti murteessitanii dhufe dhimma maatii wanta na fidu dirqama wanta na fidu kan jiruuf malee yeroon dhuguma yeroo itti namni olii gadi deemu namni itti xiyyaaraan deemuun turre garuu ergan murteessee galuun qaba jedhee warra hiriyoota koo warra biraallee amansiisuuf baay'ee rakkadhee maaliif yeroo kana keessa deemuun qabdu gaarii miti jedhanii baay'ee na didaa turan garuu dhumarratti dhimmi isaa dirqama waan ta'eef isaaniin illee amansiise of eeggannoo guddaadhaan nama asitti dhufeanii jalqabaa eerpoortii gara Daalaas jiruun deemee Daalaas irraa gara Waashingten DC irraa immoo gara buufata xiyyaaraa Booleen dhufee kana keessatti argitee eerpoortiitti cheekiiniif cheekaawutii gaafa gootu tuttuqqaa baay'eetu jira namoota baay'eetu eerpoortii keessa darbaa duraanis ammallee baay'ee namni irruudha. Sana keessatti mi'a adda addaa harkaan qabda kophee kee baafattee yeroo itti sakatta'amtutu jira lafarra yeroo itti ejjettutu jira uffata kee ofirraa baastee waan uffanni keessa taa'u keessa gootee achi keessa nama kan biraatti duraan godhatee darbe ta'uu danda'a wantoota hedduutu jira eerpoortii keessa akka itti dabartu kana hundumaa keessatti of eeggannoo amma hin danda'e amma nama tokkotti of eeggannoo guddaan godhee namnillee of eeggata wanti gaariin garuu si akkana namni baay'een namni karaa deemu waan hin jirreefi tuttuqqaa fi walitti baay'inni namaa karaarra hin jiru. Fakkeenyaaf gara Daalaas irraa gara Waashingten DC gaafa deemnu xiyyaara nama 133 ol baatu keessa gara nama 13 qofatu dhufe kana jechuun carraan ati hafuura walitti baafattu walitti kufaatu yookiin immoo waan adda addaa kontaaktii walii godhattu baay'ee xiqqaadha namni walirraa fagaatee tokko gara sana tokko gara kana tokko duuba tokko fuuldura ta'a waan ta'eef baay'ee haala walirraa fageenya ta'een haala qilleensa galchuu danda'uun kan teenyee dhufne achi immoo gara biyya kanaas gaafa dhufnu xiyyaara gara nama 300 ol baatu keessa yoo baay'ate nama 25 ilmaama kooti kanaa gadis ta'uu danda'a garuu gara nama 25 tilmaamanii baay'ee qullaadha xiyyaarri waan ta'eef wal tuttuquun walitti bubu'uun hafuura walitti baafachuun kontaaktii wal gochuun baay'ee ammasumatti waan yaadamu miti walirraa faffagaatee ta'a namni taa'umsa abbaa sadii baaturra qofaa walirraa faffagaatee hundumtuu walirraa sissiqee taa'aa dhufe achi keessatti si akka of eeggannoo gootuuf si gorsuu wantoota adda addaa sitti agarsiisu kanaaf of eeggannoo guddaa dhufee as immoo gara buufata xiyyaaraa Boolee ergan dhufees achi keessattis argitee tuttuqqaan garaagaraa jiraachuu mala sana of eeggannoo guddaa godhee achi immoo ba'ee kwarantaayiniin seene akkuma beektu guyyaa 14 dhiyoon ba'e.
Egaa amma garri caalaa waa'een dhibee kanaa rakkoo inni guddaan xiinsammuudha. Dhiibbaa xiinsammuudha kan inni namarraan ga'u keessumaa yeroo kwaarantaayinii galan kanaa qobummaan jira. Namooti baay'een kanadha kan isaan kompileen godhanii. Amma dheengadda nan dhaggeeffadhan ture miidiyaa kan biraa irratti maal jedhu nama yeroo Los Angelesii dhufe nama akkasiin na bira ture laata yeroon Waashingitaniin ga'u nama akkasii wayiitu na bira jira laata waan jedhu wayii yaadaniiti. Asiroo gaan baay'ee dhiphatu turani kan keemmoo faallaa isaati ati cirumayyuu achi keessa teessee walaloo barreessitaa qoosaa turtee dheengadduma immoo fageenyarraan egaa yeroo nuni si ilaaluu dhufne nutu nama kwaarantaayinii keessa jiru fakkaata malee ati dhimma hin qabdu of eeggannoo gochaa dhufte sanarraan kan ka'edhamu maa inni amma xiinsammuu akkasii akka turattu kan godhe kuni warroota kaaniifis barumsa akka ta'utti. Dhuguma dubbachuu fi wanti paandemikii akkasii jechuun wanti dho'iinsi dhukkuba akkasii wanti mudatu kuni baay'ee dhuma rakkisaadha yeroo rakkoo xiinsammuu nama saaxila namni baay'een sodaatee dhukkubsata. Sodaatee dhukkubsataa baay'ee shookii ta'a wal baqataa hinna'a yoo kufee nan dhukkubee laata jedha yoo waxxiffate na dhukkubee laata jedha mataan xiqqoo yoo dhukkubee na dhukkubee laata jedha hundumaa gararraatti wanti hubatamuu qabu koronaan of eeggannaan karaatti samiirraa gadi namarratti bu'uun qabu. Karaatti koronaan daddarbu ifaa ifatti waan ogeessotiin fayyaan akkasumas immoo dhaabbanni fayyaa addunyaa waan isaan dubbachaa turani harka ofii yeroo yeroodhaan dhiqachuu nama kan biraa tuttuquurraa of eeggachuu akkasumas ija keenya funyaanii fi afaan keenya tuttuquurraa of eeggachuu sanaa achi immoo akka qilleensa keessaan tarii namni dhibee kana qabu yoo qufa yoo waxxiffate akka nutti hin dhufne immoo afaan keenyatti maaskii adda addaa godhachuu kanaa achi qulqullina keenya eeggannee sirriitti karaa nama sodaachifne karaa nama hin dhiphifne of eeggannoo goonaani waa'een koronaa wanti nama sodaachisu tokko hin jiru kan nama sodaachisu yoo of eeggannoo hin goone yoo akka ogeeyyotiin fayyaan jedhan sanatti of eeggannoo hin goone ta'e tarii nama sodaachisuu danda'a namni akkasii na bira taa'e namni akkasii na biraa ka'e jedhanii kan sodaatamu of eeggannoo sana hin goone yoo ta'e qofaadha malee of eeggannoo jedhame sana akka ogeessotiin fayyaan ka'anitti akka dhaabbanni fayyaa addunyaa kaa'etti of eeggannoo sana goonaan homaa wanti nama sodaachisu hin jiru jechuudhaan akkan duratti sitti mee achi ka'ee amman as ga'utti of eeggannoo guddaan godhe akka nama tokkootti jechuudha. Of eeggannoo guddaan godhe wantoota hin godhinaa jedhaman hundumaarraan of eeggadhee harka koos ta'ee afaan koo funyaan koo akka kontaaktii hin godhannetti akka namni kan biraan natti dhiyaatee shakkii akkasii of keessatti akka hin uumnetti addatti obbaasee baay'ee of eeggannoo guddaan godhe kun ana qofatu hin taane namoonni si'a kana xiyyaaraan deeman namoonni si'a kana karaa deeman akkuma koo kana of eeggannoo guddaatu isaan godhanii argeera baay'ee of eeggata namni maaliifi xiyyaarri keessi daandiin xiyyaaraa bakka namoonni baay'een itti faalamanidha jedhamee waan yaadamuu fi warri daandii xiyyaaraa sana keessa jiranis baay'ee of eeggatu namnis immoo baay'ee of eeggata anis sana keessa darbee waan inni achi dhufee fi kwarantaayinii keessa yeroo hin jiru an dhibee kanaan nan qabamaa laata akkasiin ta'a laata kanan ta'a laata jedhee homaan dhiphadhees waan hin jijjiiruu danda'u hin qabu waan ta'eef ani fayyaadha jedhee of amansiisee of eeggannoo guddaa godheera lafan itti expose of godhee hin qabu jedhee waan hin of amansiisee fi akkuma nama of beekuutti akkuma nama qoratamee of argeettini ofitti amanamummaa guddaan qabaachaa ture namoota kan biraallee jajjabeessaa ture namni akka baratu kwarantaayinii jiraachuu jechuun koronaadhaan qabamuu akka hin taane namni kwarantaayinii keessa jiru of eeggannoo maatii isaa of eeggannoo hawaasa isaa qofa akka ta'e namni akka hubatuuf anarraallee akka baratuuf kana booddee kan karaa deemu yoo jiraate immoo bakki kwarantaayinii bakka namni sodaatu bakka namni irraa baqatu hin taane bakka namni dhaqee itti of baru bakka namni dhaqee itti of ilaalamee maatii isaaf hawaasa isaa dhibee irraa baraarudha jedhee waan yaaduuf barnoota akkasii akka namni narraa argatuuf jedheeni sana hundumaa gochaa kan hin ture. Egaa ammayyuu ati of eeggannoo gochaa jirta jedhanii manuma keessatti iyyuu kanatti maatii wajjin haasoftu bilbilaan jedhamaa jira. Inni sun baay'ee gaariidha dhuguma ani wanta ni arge tokko isa sanadha baay'ee taphataa turte bilbila achi teessee iyyuu nu bilbilaas turte inni suni namooti akka isaan waan guddaarraa argatan abdii qabna yeroo kee gaan furadhu wantoota itti jijjiirtu nan beeka dhimmoota dhuunfaa garaagaraarra jirta gaa isuma dhufteeyyuu immoo mana hin teenye gaa kaleessas naannaa moolte har'a wanta si qabeetu jira mana jirtaa utii si bilbille nusi mee numaaniyyuu waan nu barsiisee qaba numa warra jirru kanayyuu ati immoo chaalenjoota garaagaraa keessa dabarteeti gaa kanatti amma maatii kee bira ga'uu dandeesse siin maal si barsiise mee koronaan? Egaani
achuma taa'ee yoo agarte ta'ee walaloo tokko hojjedheen ture. Walaloon hojjedhee sintuffadhe addunyaa kana keessatti maalan dubbadheera namni addunyaadhuma xiqqoo kana addunyaadhuma humna hin qabne kana addunyaadhuma abdii hin qabne kana kan kaleessa fayyaa irratti du'an kan kaleessa bakkootuu deemanii awwaala taa'an kana namni akka gaaraantiitti fudhatee akka olchaa wayiitti fudhatee irratti of gatee jiraachuu akka hin qabne walaloo koo keessatti dha'ame. Wanti nu irratti of gatuu qabnu jaalala waliif qabnu irratti, kabaja waliif qabnu irratti, iddoo waliif qabnu irratti, waan gaarii waliif yaadnu irratti hundoofne ta'uu qaba jireenyi keenya. Waaqayyoos gaafa nama uumu prinsipiloota jireenyaa wajjin nama uume qaba. Akkuma isiniif yaade isinis waliif yaada. Akkuma isiniif ta'e waan gaarii akkuma isiniif godhe isinis waan gaarii waliif godhaa. Pirinsipilii jedhuuni Waaqayyo kan inni fakkaattii isaatiin nama uume addunyaadhuma boorirraa godaanuu dandeenyu kan addunyaadhuma dhibee wayii tokko dhufee manatti galchu walirraa fageessu fira gargar baasu maatii gargar baasu kana abdannee walirratti hammeenya yaaduu hin qabnu, walirratti inaaffaadhaan ka'uu hin qabnu, walirratti du'a walii yaaduu hin qabnu, meeshaa waraanaa oomishachuu hin qabnu, niwukileerii oomishachuu hin qabnu, akkasuma immoo daangaa walitti gochuu hin qabnu. Ilmi namaa addunyaa bilisummaadhaan keessa jiraatu hojjechuu qabna malee addunyaa ofittummaa, addunyaa jibbaa, addunyaa inaaffaa, addunyaa wal dorgommiin meeshaalee waraanaa keessatti geggeeffamtu gochuu hin qabnu. Koronaan kana nu barsiisa. Koronaan waan inni nu barsiisu investimentiin addunyaa kun jaalalaa fi kabaja irratti ta'uu dhabuusaa ifa baasee nutti agarsiise. Otuu maaskiin bitatiin taankii oomishna. Otuu ogeessota fayyaa leenjisiin loltoota waraanaa leenjisna. Otuu hospitaala hojjetiin kaampii waraanaa hojjenna. Otuu waa'ee araaraa, waa'ee nagaan gabaasiin, waa'ee lolaaf, waa'ee jibbaa gabaasna. Kana nutti agarsiise koronaan qullaa addunyaa kana qullaa buuseetu qullaa kana keessaan wanti nutti argame addunyaan kun addunyaa waan uumamteef ta'aa hin jirreef hin fakkaanne akka taate barree. Kanaafi tokkoon keenya bakka jirrutti iddoo jirrutti isa rakkate bira haa dhaabannu, jaalalaan wal bira haa dhaabannu, waan gaarii waliif haa yaannu, investimentiin keenya, yaanni keenya, karoorri keenya immoo nagaaf jaalala irratti, tokkummaa irratti, wal gargaaruu irratti, waliif ta'uu irratti. Maaliif guyyaa deemnu hin beeknu waan ta'eef sababa koronaadhaanii aga ammaa kana 285 oltu lubbuu dhabeera akkan odeeffannoo qabu. 285 humni 285 kuni kaleessa karoora qaba, sagantaa qaba, inni kaan fuudhuu fi inni kaan heerumuu fi inni kaan daa'ima isaa jaan arguu fi inni kaan baratee bakka riyyaa ga'u waan baay'eetu jira jechuudha. Kaleessa nama fayyaa deemu sababa koronaa kana qofaan nama 285 dhabu, nama miliyoona miliyoona 3.8 ta'eera koronaan kan qabame. Isaan kana keessaas tarii namoonni baay'ee miidhaman jiraachuu malu. Kanaafi wanti koronaan nu barsiise addunyaa kanarratti akka gaaraantiitti of gatuu dhiisnee jaalalaaf tokkummaa waliif qabnu irratti waan gaarii hojjechuu irratti, isa rakkate rakkina isaa baasuu irratti, isa wallaale barsiisuu irratti, walitti dhufnee wal gargaaruu waliin ta'uu waliin jiraachuu irratti fookesii akka goonu, san irratti investii akka goonu, araaraaf nagaa irratti investii akka goonu. Dhiisnee deemna waan ta'eef waan hunda waan lafarraa waan fudhannee deemnu hin qabnu homaa tokkoyyuu hundayyuu asumatti dhiifnee deemna. Kanaaf erga deemne waaqa biratti waan gaarii nuuf fookesii gochuu qabna, wal jaallachuu qabna, walitti dhiyaachuu qabna. Kana kan koronaan nu barsiiseedha akka yaada kootti. Ni galata waan guddaa erga jabaadha kanatti nuufis dhaggeeffattoota keenyaafis irte guddaan si galateeffadhaanii. Egaa yeroo biraa bal'inaan barri kun darbee akka wal agarru abdii guddaan qabaa. Yeroo gaarii siif ta'uu galatoomi lata. Ayyee Oroliyaana sinillee waan naaf feertanii baay'ee galatoomaa, yeroo gaarii siniif haa ta'u. Galatoomis jedha.